Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophii keenya 326 bara 2014 qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya duraa tibbanaadha. Tibbanaa keessatti marii ibsa Amnesty International ilaalchisee eegalametu dhiyaata. Mala jireenyaa keessatti miseensa boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu obbo Ifaa Bakutoo waliin marii goonetu isiniif dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa. An oduu kan sin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Ministiriin Aadaa fi Turizimii Impaayera Itoophiyaa aadaa fi hambaa seenaa saboota gama kaabaa qofaarratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru himame. Ministirichi aadaa fi afaan saboota gama kibbaa jiran guddisuuf karoora homaa tokkollee hin qabu jedhameera. Dhimma kanaaf hidhaa ajjeechaa akkasumas hukkaamsaa mootummaan Oromoorraan ga'u daangaa dhabnaan isaan waliin dalaguu lagadhee jedhanii ogeessi ministeerichaa obbo Mirkanaa Abdataa. Ogeessa dhaadheessii turizimii ministeerichaa kan turan obbo Mirkanaan bakkoota hambaaf seenaa impaayerittii keessa jaarmiyaa saayinsii aadaa barnoota mootummoota gamtoomanitti kan galmaa'an 10 keessaa Oromoon tokkollee hin qabu jedhan. Hunda caalaa immoo barattoota, barsiisotaaf daltattoota Oromoo irratti xiyyeeffatame ajjeechaaf hidhaan waan jiruuf mootummicha waliin hojjechuu lagatanii Ingilizitti hirkannaa siyaasaa akka gaafatan addatti raadiyoo sagalee Oromoof himan. Sochiin barattoota tureera. Sochii barattoota kana keessatti ijoolleen baay'een lubbuun isaanii darbeera. Waajjira kana jedhu keessatti silaa odoo seera qabaatee silaa odoo seerri immoo hojiirra ooluu qabaatee waajjira kanatu aadaa uummata hundaa kan Oromoos dabalatee jechuudha. Kabachiisuus qaba, guddisuus qaba jedhamee eegama. Garuu sirumayyuu wantoota faallaa uummata keenya irratti dalagamuufi waan bal'inaan jirudha. Kanneen keessaa afaan Oromoo akkamittiin guddachuu qaba, afaan rakkoowwan keessa jiran jedhanii afaan ta'an keessaa afaanotuma birraatu jira malee afaan Oromoo xiyyeeffannoo afaanitti kennamee jiru miti. Afaan hojii haa ta'u kan jedhu sun poolisii irratti intarteen gochuu dhiisiti. Haaluma naannoowwan afaan isaanii danda'anii afaan akka guddifatan gochuu keessatti yoo rakkoo guddaa jira jechuudha. Kan biraa immoo yuuneskoodhaan galmeessisuu keessatti bakkeewwan galmaa'an 10 keessaa Oromiyaan waan akka keessaan qabu jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Xiyyeeffannoo hin jiru guutummaan guutuutti rakkoo guddaatu jira jechuudha akka Oromootti. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC jiraataniif akeeka jaarmichaa ibse. Sagantaa 22 bara 2014 gaggeeffame irratti miseensa boordii jaarmichaa kan ta'an obbo Ibsaa Guutamaa hirmaattotaaf ibsa hubannoo gabbisu kennanii jiru. Mari'atan maaliif kana hin goonuu jedhanii mari'atan. Hin goonaa akkas goonaa jedhan maal goonuu reen mee maanguddoo sooftaa dabaluu eenyutu kananaa fi Profeesar Andeessaa dabalatan maanguddoo keessa. Kana malee hundumti isaanii ijoollee humna qabanidha. Amma fiiguu hin danda'u. Achis dhaquu hin danda'u, asis dhaquu hin danda'u fakkeenya miti. Garuu mee jarri kuni maanguddummaa isaaniitiin jaarsummaa isaaniitiin waan keessa darban qabuutii waan nutti himuu danda'u jedhaniitu. Ibsa isaanii keessattis akka hubachiisanitti raadiyoon uummata Oromoo qaqqabuu irratti gahee guddaa akka qabu ibsanii uummatis raadiyoo sagalee Oromoo jabeessuu irratti akka hojjetu dhaamsa dabarsaniiru. Hawaasis rakkoolee walqunnamtii uummata Oromoo wayyeessuuf yaalii karaa jaarmichaa godhamaa jiru irratti hubannoo akka argatan ibsaniiru. Kana malees jaarmicha jabeessuuf deeggarsa maallaqaa akka godhan beekameera. Sagantaa wal fakkaataa sanbata dhufu 29 Ameerikaa magaalaa Lakkuu keessattis gaggeeffamuuf akka jiru qindeessaan sagantichaa obbo Ifaa Bakutoo ibsa raadiyoo sagalee Oromoof kennaniin addeessaniiru.
ummanni keenya ka biyya keessaa wanti inni itti gargaaramuuf karaan biroo hin jiru. Ammoo uummata biyya keessaatiif nu maal godhaa akka jirru argitanii tiimni madda walaabuu bu'uureessa kun maal hojjechaa akka jiru tiima kana keessaa ammoo tiimni miidiyaa maalirra akka jiru qabatamaan uummata biyya alaatittis beeksisuu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii obbo Ifaa waliin taasifni qophii keenya mala jireenyaa keessatti isiniif dhiyeessina. Abbootiin qabeenyaa Tigraay naannoo Beenishaangul keessatti hojii investimentii gaggeessuu akka dadhaban himatan. Maddi keenya soosaarraa akka nuu ibsetti abbootiin qabeenyaa Tigraay hedduun hojii albuuda baasuu irratti bobba'uuf hayyama mootummaa federaalaarraa fudhatanii gara naannichaatti bobba'an. Haa ta'uti albuuda haaraa baasuu irratti xiyyeeffachuu otoo hin taane warreen kanaan dura hayyama fudhatanii hojii adda addaarra turan buqqisuu irratti waan xiyyeeffatameef wal dhabdeen uumamee jira jedhame. Sababa kanaanis yeroo ammaa mootummaan giddugala bulchiinsa naannoo Beenishaangul guutummaatti akka dhuunfatu iyyannaa dhiyeessaniiru. Iyyannaan kun garuu haga ammaatti ifaan fudhatamuu baatus karaa harka lafa jaraa mootummaa Beenishaangul dhiibuun akkuma jirutti itti fufee jira jedha maddi keenya. Oduu saatii kanaaf qabnu kanuma sagantaa keenya waliin nagaan nu waariyaa. Benar ke sambanada. Benar sana minaga. Naga ke sanaga. Naga apa yang lu senjata? Apa baru aku nanjara? Apa baru? Ya. Apa baru tem tu fuli kara? Apa baru demu budaya akana? Durat demeti? Kalau jalagir. Beda lah kara naga golana wakila pada sanggain. Ejene bena jelen kara naga. Jaljilo jaljilo ya jaljilo ya gadang gada garaya gada moji garaya gada kuye garaya karri garaya karri garando seya ari nyenchando seya nyenchifike ya teya ka ala balesaya yo kalu apogio yo kalu apogio yo kalu apogio yo kalu apogio jaljilo ya jaljilo ya Libeti ya farseya Libe ardajila ya Nurtu torbanjila ya Jilo bati doyo ya Jilti bati batu ya Jilti bati nole ya Abrasa godante ya Abrasa gadoma ya Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Liro hara bula devana kanal jebudati mud kaba Dagumba mud Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo magaalaa Minisootaaf naannoo ishii jirtan maraaf jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu rakkoo uummanni Oromoo karaa qunnamtii qabu wayyeessuuf amajjii 2014 irraa eegalee hojiitti jira. Jaarmichi hojii karaa raadiyoo sagalee Oromoo hojjetaa jiru keessatti hirmaannaan uummata keenyaa akka dabaluu fi qunnamtiin uummata keenyaa akka wayyaa'uuf hojiitti fufinsa qabu hojjechaa jira. Isinoo hojii kana keessatti qooda fudhachuu barbaaddu? Hireen bareedaa kunoo isiniif qophaa'ee jira. Sadaasa 29 bara 2014 waaree booda galma waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Saanti Pool Minisootaatti saatii 3 irraa eegalee qophiin gaggeeffamuuf jira. Sagantaa kanarratti miseensi boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu Profeesar Amdeessaa Tuusoo argamanii ibsa kennu. Isin hin darbiin sagantaa kanarratti hirmaachuun waa'ee jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu hubannoo akka argattan sin gargaara. Hawaasni odeeffannoo gahaa qabu murtii qajeelaa fudhachuuf hin rakkatu. Jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu.
Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii tibbanaa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun sa'aatii kanatti kan isinii dhiyaatu qophii tibbanaati. Qophii tibbanaa keenya irra galgalaatiin kan dhiyeessinu dhiittinsa mirgaa dhala namaa mootummaan Itoophiyaa Oromoorraan geessisaa jira jedhee kan Amnesty International baase irratti namoota 3 faana kan mari'an nutti fufnachuudha. Obbo Hussein Ahmed, Obbo Lataa Galataa fi Dr. Getaachoo Jigii. Maarree nooliin turaaka. Obbo Lataa isin nama seera barattan waa taataniif. Mootummaan tokko biyya bulchu sana uummatan bulcha jedhu sana irratti yoo waan akkasii godhu ta'e seerri addunyaa akkamitti ilaala? Maal jedha seerri addunyaa? Mootummaan tokko dimokiraatikii yoo ta'edha kan inni mootummaa ta'u jedhu rakkinni isaa kanadha. Sabi tokko jiraachuu turre jira. Lafi sabi kun irra jiraatu jiraachuu turre jira. Mootummaan saba kanaa fi lafa kana walirratti ishee orderiif lo'uu godhee nagaa buutee jiraachisu jedha malee mootummaa dimokiraatii ta'e hin jedhu rakkinni isaa kanadha. Rakkinni seera addunyaa nama jabaatee biyya sanaa fi saba sana bushuudha kan inni kiraateeriyaa inni kaa'u. Gaafa mootummaan tokko lammii isaa yookaan immoo saba biyya isaa keessa jiraatan lammii isaa yoo ta'uu baatan sabjektii lafa sanarra jiraatan yoo haala namoomaan hin qabu ta'ee mirga isaanii hin dhiita ta'ee UN chaartarii irratti keeyyata 42-39 irratti walitti qabamee yeroo dubbifamu kaa'eera. UN Security Council tarkaanfii irratti fudhata maaliifi haala nagaa addunyaa booressa jechuudha. Mirgi saba tokko mirgi dhala namaa yeroo dhiitamu nagaa addunyaa booressa. Ta'ee dhugoon institute godha jedhanii interpret godhu yeroo baay'ee. Wanti nagaa addunyaa boodessu immoo tarkaanfiitu irratti fudhatama jechuudha. Kan irratti fudhatamu immoo hawaasa addunyaati. Karaa eenyu irratti fudhatu? Karaa Security Council, UN Security Council irratti fudhatu. Warri UN Security Council kun warri nagaaf tasgabbii immoo waliin galani. Biyyoota 5 isaan immoo veetoodhaan paralaayis wal godhu interestiidhaan hojjetu jechuudha. Kanaaf haqi addunyaatidha harka isaanii ture. Isaan immoo responsibiliitiidhaan hojjetan interestiidhaan hojjetu jechuudha. Malee amma akka seeraatti gama tartiiba qaba yoo mootummaan sun mootummaa dimokiraatawaa ta'e seeraan gaafatamaa yoo dimokiraatawaa ta'uu baate immoo human raayitiitu interviinii godhaa zanisaa booda gara mana maree mootummoota gamtoomaniitti dhiyaataadha. Amma gaa goodumaan dhiyaatu dhimmi Oromoo kun goodumarraa dhaqee namni dhiyeessu jiraachuu qaba. Mee achi kan isaanitti dhiyeessuuf maal ta'uu qaba akka ija seeraatti maaltu guutamuu qaba isin seera addunyaa waan beektaniif maal ta'uu qaba dhimma Amnesty International kanarratti hundaa'anii dhimma Oromoo kana mootummaan Itoophiyaa akka itti gaafatamu gochuudhaaf akka seeraatti maaltu guutamuu qaba? Akka seeraatti wanti guutamuu qabu egaa mootummaa isa kamtu mootummaa sirriidha ta'ee dubbannee sila akka kiraateeriyaa mootummaan addunyaa ta'utti dimokiraatikii ta'uu irra hin jedhu. Garuu gara ija dhala namaan yeroo mirga dhala namaan ilaalamu mootummaan abbaa irree tokko yeroo itti sabasaa fixuu interviin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf Kosovo keessatti warri neetoo seenaniiru. UN dhumti immoo kara warra waraana Fireenchiin Ruwaandaa keessa yeroo dhumiinsi ture seenaniiru. Haaluma kanaan thresholdii gross violation of human rights baay'ee mirga dhiitiinsa camaa akka ta'an Amnestiin gabaasee kana saba Oromoo irra ga'e kana jechuudha. Haala kanaan yeroo ta'u egaa akka seeraatti pirosiijerii seeraan kan jiru tarkaanfii fudhatee mootummaa kana taayitaarraa buutee kan adabuu danda'u sila Security Council duwwaadha pirosiijerii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ICC'n seera yakka addunyaa irratti biyyoota memberii isaa ta'an duwwaa irratti jurisdictionii qaba jechuudha. Dhimma Itoophiyaa interfeer gochuu hin danda'u jechuudha ICC'n. Beektonni seeraa Oromoo maaltu irraa eegama? Egaa pirosiijerii seerri kaa'uun akkuma dubbanne dhiitinsi mirga dhala namaa akka gabaasa ministiidhaan gabaase kana saba Oromoo irra gahu nagaa addunyaa boodessa. Dhimmi nagaa addunyaa boodessu kun immoo tarkaanfiitu irratti fudhatama jechuudha karaa Security Council yookaan economic embargoon jira kan qoqqobbii kan dinagdee kaa'u. Inni sadarkaa sadaffaa dhufafarra jira amma inni. Achi gahuu qaba keeziin kun jara bira gahuu qaba. Jara sana bira geessisuudhaaf hayyoota seeraa Oromoo maalirraa eegama? Hayyooti seeraa Oromoo egaa akkuma yeroo darbe
International Oromo Lawyers Association dhaabatee ture waama kana irratti hojjenna jedhamee irratti walii galamee sanatti deemamaa jira. Kunoo egaa jaarmiyaa mirga dhala namaaf hojjetan Amnesty Human Rights Watch dhumafaa wajjinii walii galanii darbee immoo jabaatanii walii galanii falmatanii pirosiijarii jiruun immoo UN Human Rights Councilittis gabaasa kana dhiyeessanii kunoo sabni keenya dararamaa jira. Wanti ta'e kun immoo nagaa addunyaa boodessa. Kanaaf mootummaa abbaa irree uummata sababanni Oromoo ta'e duwwaaf maalummaa isaa duwwaaf aduutu mootummaa reessiftiidha sababa ta'ee fi mootummaa kana irratti tarkaanfiniin fudhatamu yoo ta'e rakkina Ruwaandaa keessatti ga'e dhugaa saba keenyarraa uumma sabi keenya dhumutti gaamaadha jennee falmuu qabna jechuudha. Kanaaf one step ahead nu deemsa riippoortiin Amnesty kun jechuudha gara kana deemuudhaaf. Garuu sabi Oromoo mootummaa isaa harkaan gaatee yookaan immoo acuutaa kana ofirraa deebisu malee yookaan akka Ruwaandaa yeroo sabi dhumuudha kan isaan keessa seenan warri biyyoota dhiyaa kuni yookaan immoo yoo ati jabaattee falmatte si bira dhaabatu. Dooktar, hawaasa irraa maal ta'e? Hawaasa qofaa miti. Rakkoon keenya kan jiru ogeessonni hundaayyuu rakkina qabna hundi keenya. Anarraa ka'ee hojii walii hirree sirriitti hojjechaa hin jiru. Hojii walii hirruu jechuun maal jechuudha? Abbootiin seeraa waan seeraa irratti waa hojjechuu qabu uummata isaaniif. Gurmaa'uu qofaa miti akka gurmaa'an 2009 oosaa irratti walii galu. Ergasii booddee barana immoo gurmaa'an. Itti gurmaa'an immoo hojiin inni calqabaa maalii? Foormaatii jira kan ICCtti ittiin dhiyaatu. Kan mana murtii addunyaatti ittiin dhiyaatu foormaatii addaati malee isa kanatu guutamuu qaba. Amnestii isa ta'u ragaa qabatamaa jiru. Dhugaa namoota du'anii guyyaa isaan du'anii eessatti akka du'anii eenyu akka jeese kana hunda foormaatii isaa wajjin barreeffama gar tokkotti hin jennetu jira. Isa kanaan Human Rights Court dhiyaatan Deena Haag bakka jirtutti jechuudha. Dassuun bakka jirtu. Achi waajjirri isaanii foormaatii isaatu jira. Foormaatii kan abbootii seeraa international lawyers isaan kanatu guutee himachuu danda'a jiran. Egaa ogeessonni Oromoo abbootiin seeraa kan jedhamanii biyya hundaarra jiran Skypeedhaa fi Viberiidhaa fi imeeliidhaan wal qunnaman waan ta'eef rakkoo uummata isaanii kana yerootti fudhatanii maal torbanitti sa'aatii tokko sa'aatii lama walitti mari'atanii uummata keenyaaf maal goonuu kan jedhu gadi baanee dubbachuu qabu. Mari'achuu qabu. Keessumaa ogeessonni seeraa. Hawaasi immoo karaa isaa kan gochuu danda'u hiriira nagaa bahuu bakka jirutti. Komisariyaat Jeneraalii Baqattootaatti ragaa kana irratti xalayaa barreessanii rakkoo Oromoo gabaabaatti ni kaa'anii booddee afaan biyya sanaan jechuudha. Warri Suwiidin afaan Suwiidiniin, warri Noorweey afaan Noorweeyin, warri Beeljiyeem afaan Neezerlaandiin akkasitti qopheessanii uummata Oromoo irratti kana ga'aa jira. Mootummaa yakkamaa kanarraatii maallaqa kennitan dhaabaa. Baqattoota Oromoo seera qabeessaan fudhadhaa rakkoo irra jiru bishaanitti nammanii dhumaa jiru seera kana baqataa jiru kana nuu dhaga'aa sagalee Oromoo ol kaasee dubbachuu irra jira. Inni maallaqa qabu maallaqa gumaachuu qaba. Inni seera beeku seeraan uummata isaaf falmachuu qaba. Xalayaallee hawaasaaf barreessuu qaba. Hawaasa keessatti argamuu qaba kan jedhuun ejjennoo qabaan. Hundumtuu gahee qaba. Kan adda waraanaa hin jenne an abbaa seeraadhaan doktorata Profeesar Oromoon adda waraanaa hin jenne bakkuma jirtu taa'ii manuma kee taa'iitii qunnamtiin jiraati. Tole fayyaa ta'a Dr. Geetaachoo. Obbo Hussein yaada xumuraa. Gaariidha. Waan ammaan tana deemaa jiru laalchisee gabaasa kanarratti akkuma reefuun tana jennetti irratti hojjetamuu qaba. Hawaasni Oromoodhaa kan ala jiru kun baranaa haala gaariidha. Waa hojjechaa jira. Gayaallee ta'uu baatu kuni itti fufamee deemuu qaba. Kan biraa Amnestiin gabaasuma isii keessatti waan tuuteetiitu jira. Rakkoon biyyattii sanii bal'oodha. Rakkoon Oromoo irra jirtu hedduudha. Lakkoofsuma Oromoo heddumminuma Oromootu akka sodaatu mootummaan sana waanuma jechaa jiru dhugoomsaa waan dhufte. Ammallee inumaatu filmaata dhufuudhaa deemu kan 2015 kanarratti hidhaan reebichi tuminsi ittuu jabaachuun malaqa jedhan. Ammoo kana mallattoo isaa harkaadhaati jirra odeessa adda addaatiin. Kanaaf waan biyya keessa jirullee hordofaadhaa. Kadabre irrattis dalagaadhaa. Fuula duraattis gabaafachaadhaa. Deemuu nama fe'iisaa biyya keessaa fi alaa harka ol qabatanii soso'uudha. Kaangaa akkuma beekamu
yoonii fi ati jabaattee namni si dhagayaa mirgi ilma namaa keetis kan dhagayamuu danda'amu irree yoo qabaatte ummanni keenya gabaasa namni biraa nuu baasee yookiin hirmaannaan Oromoodhaa akkuma reefuun tana ijuutti akkuma jiru ta'e kana qofa irratti quufuu hin qabu iyyachuudhaan waa barreessuun akkuma jiru ta'e qabsoosaa finiinsuudha wanni guddaan kan qabu warri alaatis gungummii adda addaa dhiisee keessatti wal jeequudhaa fi wali alaan haluu fi rakkoo xixiqqoo irra dabree qabsoo biyya keessaa jabeessuudha qaba. Kanatti immoo waan irraa eeggamu if kennee hojiirra oolchuudhaaf gabaasuma kanaahu bakkaan geechuudhaaf tattaafachuu qabaan jedha. Tole obbo Hussein Ahmedii fi obbo Lataa Galataa Norway irraa Dr. Geetaachoo Jigii Beeljeem irraa keessummaa keenya turtanii guddaa galatoomaa fayyaa ta'a maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoomaa isinii sirmaannaa godhaa jirtanii fi qoodni keessan guddaadhaa jabaadhaa itti dhufaan jaa fayyaa ta'a. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa kun torbaanitti al tokko guyyaa roobii sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu qophii mala jireenyaati. Qophii mala jireenyaa keenyarraa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya miseensa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu kan ta'aniif akkasumas miseensa boordii fi bu'uureessaa kan ta'an obbo Ifaa Bakutoo waliin turtii goona. Obbo Ifaa baga nagaadhaan gara raadiyoo sagalee Oromoo dhuftani. Atillee baga nagaan jiraattee baga nagaan nu affeerte jedha. Ayyee galatooma mee dhiyoo kana odeeffannoon karaa beeksisaaf karaa adda addaa arganne akka ibsutti naannoo Minisootaatti qophii tokko qopheessuudhaaf jirtu. Maa inni qophiin kuni? Qophiin kun gabaabamatti reediyoo sagalee Oromootiif fundraising godhu. Sababaan isaa Minisootaatti lammaffaa torbaan tokko dura itti goonee kun amma akka lammaffaa jecha fundraising reediyoo sagalee Oromootiif uummata irraa gaafachuu jechuu. Maal fa'aa gootu guyyaa kana? Guyyaa wanti inni barbaachiseef ka duraa argitee reediyoo namni biyya alaa kun hedduun isaa reediyoo dhugaa ittiin gargaaramu. Yoo fedhes internet irraallee haala adda addaa karaa argitee argachuu danda'uun waan deemaa oduu deemu argachuu hin danda'a. Haa ta'u ammoo uummanni keenya ka biyya keessaa wanti inni itti gargaaramuuf karaan biroo hin jiru. Ammoo uummata biyya keessaatiif nu maal godhaa akka jirru argitanii tiimni madda walaabuu bu'uureessa kun maal hojjechaa akka jiru tiima kana keessaa ammoo tiimni miidiyaa maalirra akka jiru qabatamaan uummata biyya alaatittis beeksisuu ka itti aanu ammoo guyyaa kana wanti goonu wanti guddaan keessummaa garigarii finneeti bakka uummanni wali qabamee uummata waamne kanatti keessummoonni haasawa waan kana an wal qabatee fi waan kana cimsuu irratti haasawa godhan guyyaa kana. Eenyu fa'aatu argama qophii kanarratti eenyu keessummaan amma argamee haasaa godhu wanti beekamu jira? Keessummaan torbaan dhufu kana keessa jechuun sanbata xiqqaa biyya Kanaadaa irraa ka'anii ka dhufanii Profeesar Hamdeessaa Tusooti. Asuma ammoo isteeta biroo irraa ka'anii kaatee ka dhuftu aadde Seenaa Jimjimooti. Kanaaf namoota lamatu dhihaatanii nus bakka kana namni jirru. Anaa fi obbo Jamaal Ibrahim illee bakka kana jirra. Namoonni biroo warri deeggaranis hedduu jiranii. Kanaaf wal gargaarree keessummaallee simachuu uummata dhufus keessummeessu sagantaan biroo kaasirra qabnu guyyaa kana yoo haalli jijjiiramaa guddaan wayii hin uumamini weellisaa beekamaa obbo Kadir Saidis akka keessummaatitti dhiyaatee uummata nu bashannansiisaa innis geerarsaaf waan adda addaa guyyaa kana hin dhiyeessaa kanuma ka wanti guyyaa kana jiru wanti gurguddaan. Dhugaa qophii bareeda qabdu. Mee namni waa'ee raadiyoo sagalee Oromoo hin beekne yookaan jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu hin beekne yoo sin gaafate jaarmiyaan kun warra kaanirraa maaliin adda ta'a? Bareeda jaarmiyaan kun takkaffaan namoonni
warra biroo dhiisee nu haa gargaaru yaada jedhu tokkollee hin qabnu. Miidiyaan maqaa Oromootiif deemu hundi isaatu gargaarsa argachuu qaba. Keessaa ammoo akka reediyootitti reediyoo hedduutu biyya alaa jira. Reediyoota biyya alaa jiru kana keessa maaltu adda isin godhaa gaafii jedhu gaafiin kan ka'e. Reediyoon biyya alaa jiru kunniin reediyoo hedduutu jira. Reediyoon uyyuu walitti affiliated taane yookaan qunnamtee qabnu reediyoo akka asimbirtuu hin jira. Akkasuma ammoo reediyoonni biroollee akka Seefana Balbaal akkasuma reediyoo hedduutu jira. Reediyoonni kunniin hedduun isaanii haa jiraatan malee tajaajilli isaanii gara guddoo intarneetaa namoonni dadhabanii informationa jiru intarneeta irra kaa'u jechuudha karaa isaanii. Karaa akka reediyoo madda walaabuu kun ammoo reediyoo direct satellite ini kanaaf direct biyya alaa irraa biyyatti satellite in reediyoo dabruu jechuudha. Akka reediyoo biroo uummanni biyyaa intarneeta barbaadee waan argatuuf caqasu duun taane reediyoo kamiyyuu warri qabu biyya keessatti itti gargaaraman jechuudha. Kanaaf reediyoo kana wanni adda isa godhu guddaan miidiyaa hundaa irraayyuu adda jechuudha duun taane sarvisiin inni kennu kan daangeffamne jechuudha. Wanti isa daangessu jiru biyyoota ollaatitti baadiyyaa bakka hundatti akkuma reediyoo biyyattiin mootummaan empaayeraa sun qabdutti kunis sagantaa ofii saganteeffatee fi yeroo ofii qabutti sagantaa ofii guutumaan guututti dhiyeeffataa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee gama biraatiin isin akka boordii miseensa boordii jaarmiyaa kanaatti maaliif raadiyoo filattan? Uummata Oromootiif raadiyoon darbuu qaba kan jedhu maalinni sababni itti filattan? Bareeda sababni raadiyoo risiifneetti faawundeeshiniin miidiyaa kun yookaan madda walaabuu miidiyaa faawundeeshiniin kun wanni dura raadiyoo aansee fi argitee waan godhuu dandeenu the list ka irraa gad'aan wanti nu goonee uduu argitee gufuun tokko isa hin mudatin hanqina tajaajilaa uduu hin qabaatin humna namaa ka qabnuun dandeettii namaa ka qabnuuni reediyoo ummata keenya agartee daangaa haga ollaallee dhaqqabuu wanti nu dandeenyuuni reediyoo qofa akka ta'e ifaa maaf yoo jettee qorannoo bara 2003 keessatti biyyattii impaayeraa san keessa godhame irrattillee yoo laaltu fakkeenyaaf Oromaa magaalaa gugurdaallee harki 60 oli wanni isaan itti gargaaraman reediyoo magaalaan gugurdaanu baadiyyaa dhiisiiti. Kanaaf ummata keenya hiree biroo kan qabne haga dandeenyetti karaan ittiin dhaqqabuu dandeenyu kana waan ta'eef nuuf ammoo ka irraa salphaate jechuudha waan kana godhuuni waan kana gara kutannoon godhuuni waan irraa salphaa tokko waan gara guddo of kenniitti qofa barbaachisu waan ta'eef waan kana godhuuf itti kaanee jechuudha. Uummati maal godhu akka barbaaddu dhaamsa qabaattan asumaan dabarsitanii yoo nu xumurtan? Bareeda uummanni magaalaa lakkuu wanti akka goonu barbaannu akkuma waamicha goonetti waamicha keenna nu dhagahaniiti wanti waamnuuf waanuma isaan fedhanii fi waanuma isaan yeroo hedduu gaafatan miidiyaa sabquunnamtii agartee waan Oromoo irratti xiyyeeffatee agartee konseptii Oromootiin deemu hin qabnuun nama mara keessa jira. Kanaaf uummanni hawwuuf uummanni fedhu godhaarra uummanni waan kana gadi bahee yaada isaallee akka nurraa hubatu ergaa nu dabarsinus warri haga ammaa quban qabna akka quba qabaatan ka jedhu waamichi karaa kaaniin waamicha kenna bifa hedduu waan tamsaamsnee fi bifa hedduu yoo jedhu warra masgiidaallee masgiida lamatu jira masgiida Toofiq jedhamuu fi masgiida Toohid jedhamuutu jira masgiidota kanneen lachuttu imaama isaanii dubbifnee warra masgiidota geggeessuu kennine waldaa afurtu jira waldaa arfan kanattu direct xalahaa barreessinee harkaan finnee itti kenninee timneerra akka dhufanis abdii qabna ummata isaanii fidu jechuudha waldaan akka waldaatitti fuudhuun taane namoota amantii bakka isaan jiran san hordofanii ergaa akka nuugaan akkasuma warra waaqeffataallee warra waan
qindoomina karaa iimeelii qabaniin isaan dubbifnee isaanillee iimeelii gooneerra guyyaa kana ammoo waraqaa waamichaatiin ala yoo mijaa'e guyyaa tokkoon booda asitti sagantaa biroollee hin dabarsina kanumaafuu waamicha kana hunda uummanni nu dhaga'ee waan nu deemnuufis nu hubatee tumsa qabuuf yaada qabuun nu dhufa jennees abdii goona abdii kanaanis uummata kiyya ka magaalaa lakkuu naannaa jiru kana irra deebeeti isaan yaadachiisuu fedhaa jechoo guyyaa sabtii yookaan satordee as dhufaaru kana sa'aa 3 bakka galma community Oromootitti jechoo sagantaan nu geggeeffanna. Obbo Ifaa Bakkutoo miseensa boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu akkasumas hundeessaa jaarmichaati hedduu fayyaa naataa galatoomaa. Ulfaadhu dhaaba saatillee ulfaadhu yeroo gaarii naaf qabaatu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kan mala jireenyaa saasumaan xumuramaa an qopheessee kanan dhiyeesse dhaaba isaa waqjiraati nagaa keessa nuu tura.